Rakkooleen nama kennaa hedduudha lakkaa'amee waa kan dhumuu miti keessattuu ka shamarran kennaa akka fakkeenyaatti goggogiinsa hidhii bubuqqa'iinsa rifeensaa maadiyaatii fi wantoota hedduudha ciccitiinsaa afoon molaa'uu ija jala gurraachachuu yaa ilaahi hedduudha fuulli isaanii shuntuuruu finniisa adda addaa yaasuu rakkoolee kana hundaaf furmaata isaa yoo barbaanne ni argama. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ashama harkafuun hordoftoota fi kabajamtoota Herazaan Oroo jirra jirtu siniin jira. Amantiif kutaan gandaan osoo waliin qoodiin hundi keessan Oroon subscribe gochuun maatii kootaatan galatooma. Ammoo warri subscribe hin goone subscribe gochuun maatii kootaa akkasuma mallattoo laayikii qubol gargaru san tuqaasuun akka hamilee naa taatan laayikiin akka nama hedduu goofi akkasuma viidiyoon kiyya nama bira jaalatama qabaatuun agarsiisa. Har'a kan hin qabadhee dhufe rakkoolee shamarran hedduudha keessattuu jechuudha. Daa'imman irrattis darbee kan mul'atu akkasuma namoota dhiiraa irratti hidhii gogiinsi sababa maalii irraa kan hidhiin nu goggoguu fi akkasuma mootuyyuu maal fayyadamnee ofirraa hir'isuu qabna. Kana malee shamarran yookiin dubartiin keenya hidhiin isaanii laafuun dirqama yookiin firdiidha. Jalqaba irratti wantoota dibannu irraa kan dubbadhu. Itti aansee ammootu rakkoolee inni irraa nutti dhufuu fi akkasuma immoo hir'ina maalii irraa wantoonni kun darbee kan argamu kan irraa dubbadhu. Kana guutuu jechuudha namoonni viidiyoo hanga xumuraatitti ilaaltan waan hedduu irraa argattanii gaafii adda addaa na gaafattan wanni haga hammaatitti jechuu hanga humna kiyyaatiin ani hin hojjanne tokkollee hin jiru. Akka fakkeenyatti waa'ee maadiyaatii na gaafattanii gurraachina maal kanneen guutuu viidiyoo hojjadhee jira. Infekshinii gadaamessaa hoksisaa qaama saalaa wantoota kana namoonni na gaafattan guutuun viidiyoo kiyya jala yoo barbaadan ji'a 2 ji'a 3 viidiyoon ji'a 4 oriin jiru jechuu ni danda'a. Kanaaf hunda isaatu ni argattanii jala isaa warroonni maadiyaatii na gaafattan waa'ee rifeensaa akkasuma namoonni garaan erga da'anii booda nama tatarsa'ee haala kamiin akka deeffannu gaafilee akkanaa kana viidiyoo hojjetamee waan jiruu fi irra deebi'ee waan biraa waan fooyyee tahee hubannoo guddaan yeroo dheeraa natti fudhata hojjedha malee viidiyoo dura hojjedhe irra deebi'ee hojjechuu YouTube illee nama akeekkachiisa adabuullee nama adabuullee danda'a chaanalas namarra gubuu danda'a. Kanaaf viidiyoo kiyya guutuu waan barbaadan jala isaa deema. Viidiyoo fayyaa malee waan biraa baay'een qabu viidiyoon kiyya waan akka fakkeenyaa barumsa namaa ta'uuf malee. Kanaaf hidhii kenna kan goggogus tahee akkasuma immoo yeroo hedduu kan gurraacha tahee magaala tahee hidhii kenna akka inni bifa bareedaa tahee fi akkasuma mootuyyuu bifa lippistiikii osoo hin dibatin lallaafaa chaappistiikii adda addaa malee hedduu miidhagaa tahee fi akkasuma mootuyyuu bifa halluu bareedaa akka nuuf qabaatu jalqaba irratti loomii walakkaa takka yookiin ammoo cuunfaa loomii maankaa guddaa tokko dhiyeeffanna sukkaarallee maankaa guddaa tokko dhiyeeffanna. Kuni waan nu miidhullee osoo hin tahinii akkuma beeyta. Loomiin viitaamin C dha akkasuma immoo viitaaminoota walumaa galatti waan qaama keenya gogaa keenya tajaajilu hedduuf keessaa qabdi. Sukkaarris akkasuma immoo tuyyuu ni beekama shonkoorarraa kan qophaa'u viitaaminii guddaa ta'e of keessaa qaba. Akkasumas ammoo waa lallaafisuuf gahee guddaa kan qabudha jechuudha sukkaarri. Sukkaara maankaa tokkootii fi loomii maankaa tokko waliin na'inee haalaan margitan kanaan waliin geenna jechuudha. Kana guyyaa guutuu galgala goona. Namoonni ammootu guyyaa hunda isiniif hin danda'amne kan hin gochuu qabdanii waan qadaada qabu yookiin cufaa qabu wayititti qodaa wayititti guyyaa tokko godhattanii hanga guyyaa 3 turuu danda'a. Firiijis kaawuu baattanii alayoo keettanii leeni taha. Firiijii yoo keettan ammoo akka sukkaaraa fi loomiin kun walitti hin baane akkasumatti jira ta'uu isin gargaara jechuudha. Garuu yooma san gootanii osoo guyyarraa fayyadamtanii irra filatamaadha. Namni ammoo kana hin dandeenye waan guyyaa 3 bakka takkattis godhachuu ni dandeettanii. Kanaaf kaameraan kiyya har'a hin sosocho'aa harkaan waan qabee bilbila harka tokkoon hojjetaa jiruuf na of golchaa asumaan isiniin jedha. Sababni isaa silfiin na jalaa cabee waan ta'eef kanaaf maatii kiyyaa waan danda'irraa hanga danda'uun yaalii godhee kan isin hojjedhu isin ammoo akka jaalattanii akkasuma irraa gammaddanillee abdiin qaba. Ammoo na jajjabeessullee na wajjin turtii gaarii godhuu qabdanii haala kanaan jechuudha. Galgala fuula keenyaa erga dhiqannee geessinee looshinii dibachuun fuula keenya waa'ee fuulaa hedduu barsiisee jira. Looshinii dibannee geessinee booda sanii sukkaara kana hidhii keenyatti daqiiqa 5 dibnaa yookiin riinaa jechuudha. Hidhii keenya kanaan yeroo gara hirribaa deemnu ilkaan keenya qulqulleessinee geessinee erga riinee geessinee daqiiqa 5 booda yoo barbaanne fooxaan ofirraa xalaguu dandeenya akkasuma sooftiin ofirraa xalaguu dandeenya. Yoo kanan taane ammootuyyuu rakkoo takka hin qabu haaluma amma dibdan kanaan baaziliinii fiddanii gubbarraan dibdanii hirriba keessan hirriba nagahaa akkasuma manaaba gaarii ofirraa raftanii jechuudha.
haala kanaan yoo fayyadamtanii jettan yeroo muraasa keessatti hidhiin keessan kan isinii laafuu fi akkasuma isinii bareeduudha. Hidhii jechuun miidhagaa dubartii akkasuma immoo shamarraniiti jireenya isheeti jechuun ni danda'ama. Namoonni keenya haala salphatti kan ilaalanii akkasuma immoo haala kanaan yoo fayyadamtanii jettanii baaziliinii, sukkaaraa, loomiidha. Hidhiin keenya halluu bareedaa akka qabaatuu fi chaappistiikii tokko malee, lippistiikii tokko malee meekaappii adda addaa osoo hin dibatiin hedduu bifni isaa kan bareeduu fi baay'ee nama hawwatuudha. Namoonni waan kana fayyadamuu barbaadani gogiinsa qofaaf osoo hin tahin namoonni hidhiin isin hin goynillee shamarran guutuun osoo fayyadamtanii hidhii keessan hedduu kan bareechisuu fi akkasuma mootuyyuu yeroo hunda lippistiikii hin banne kayoo dhiqattillee akkamii godhatte hanga namni isiniin jedhu tokko kan isinirratti bifa bareedaa isinii godhuudha. Waan kana arguuf jecha hojjedhaa isiniin jedha. Hanga yoomii dibadha namoonni jettanii fi rakkoota kan qabu torbee duraa walitti dhaabdanii dibattanii torbee itti aanu torban keessa yeroo lamallee yoo dibattan immoo baaziliinii yeroo hunda yeroo raftan dibachuun bareedaadha. Sababni isaa hidhiinis gogaa irraa waan ta'eef qaama keenyarraa qaamni fuulli akkuma bishaan nyaanni qaamni nyaata barbaadu hidhiinis waan isaa kunuunfamuu barbaadu. Akkasuma mootuyyuu gogaan kun akka gogaadhaa hin dhodhoone hin tatarsaane dirqama waan isaan lallaaffisu dibuun nurratti dirqama isiniin jedha. Kanaaf rakkooleen hidhiin keenya yeroo hedduu nu goggogu akkasuma mootu goggogee erga goggogee tatarsaa yookiin dhodhooya. Sababni isaa tokkoffaa irratti sababa hir'ina viitaamin B itinaa ashii fi viitaamin itinaa shedhiifamna of kolcha viitaamin B 12 akkasuma mootu viitaamin C dha viitaamin K illee yookiin ammoo viitaamin K dha dhiifama narraa ta'an of kolcha afaan arabiitiin jalqaba irratti kan dubbadheedha. Kanaaf haala kanaan jechuudha hundi keessanuyyuu waan kana akka argachuu dandeettanii fi akkasuma mootuyyuu sirreeffachuu dandeettan tokkoffaa irratti kan isin gochuu qabdanii bishaan sirriitti dhuguu qabdanii sababa gogiinsa qaamaa irraa kan kahedha kan hidhiin keenya goggoguu yookiin dhodhooyuu akkasuma immoo sababa michi adda addaa irrallee fakkeenyaa fi wantoota nyaataa akkasuma immoo foolii gaarii urgaa qabanii michiileen irraa nama dhahuu ni danda'ama sababa qorraa fi akkasuma aduu irra fakkeenyaa fi fuula yeroo hedduu ni barsiisa kireema aduu dibadhaa isiniin jedhee yeroo hedduu dubbadha akkuma fuulli keenya eegumsa barbaadu hidhiin keenya eegumsa barbaaddi yeroo kireema aduu fuula keessan dibattanii ala keessas ta'uu bakka feetan deemtanii jettan qabbana keessas ta'u hidhii keessan osoo yeroo hunda baaziliinii fayyadamtanii hedduu bareedaadha. Akkaataa galgala ammoo isinii danda'ame haala isinii hime kanaan baaziliinii fi sukkaara qofa walitti dibne yoo dibanne hedduu hidhiin keenya kan lallaafuu fi baay'ee kan bareedudha jechuu haala kanaan fayyadamuu ni dandeettanii. Tokkoffaa irratti bishaan sirrii dhuguu qabdanii lammaffaa irratti yoo isinii danda'ame viitaaminii 12 osoo jechuudha. Sababa rifeensi nurraa ciccituuf sababa ammootuyyuu hedduu dhiphannu sababoota qaamni keenya fiizikaalli keenya hin tolle namoonni hedduun fuulli isaanii akka nama dhibamu hedduu golgolaahanii kanaaf keessattuu dubartii keenya kan mana arabaa hojjetan viitaamin C isaaniif barbaachisaa akkasuma viitaamin E viitaaminii B12 kunillee isaaniif barbaachisaadha. Sababni isaa viitaamin D wantoonni kunniin waan biyya keenyatti haala salphaa karaa goommanaa karaa burtukaanaa akkasuma mootuyyuu karaa haayisaa shumburaa baaqilaa ataraa irraa argamuudha. Nyaanni kuni garuu asitti kan argachuu hin danda'anii nu hundi keenya hin beekna. Viidiyoon kiyya waan gabaabaa ta'eef har'a asumatti silaa jechuu waa'ee dhimma shamarranii kunuunsaa bareedina yookiin nyaata qaama isaanii ittiin tajaajilan ittiin kunuunsan dubbadhe wallaahi dhugaa yoo na hime jettan sa'aan 2-3 illee nan gahu garuu namni waan fuffatuuf akkasuma immoo hifatuuf anis viidiyoo akkatti dalagu anuma Rabbii tokkichatu beeka. Kanaafi anaafis du'aa kadhata warroonni maatiin taane maatii koo taha obboleeyyan kiyya mee namni 500 yoo laaltan hillaalu nama 10,000 meeqa keessa nama muraasatu laala 500 yoo laaltan mee 500 laayikii tuqa dhugaa viidiyoon kun nu fayyada jettanii yoo kan laaltan taate laayikama tuqa maaliif laayikiin maatii haaraa warroota waan kana barbaadan biraan gaha kan hin barbaanne ammoo too'ima dhiisaa galatooma horaa bulaa isin jaalladha dogoggora koo dhiifamaa isiniin jedha.